nama ta'ee kan namaaf yaanne hin jiru. Fayyaa Rabbiin namaa kenna. Rabbitu immoo namarraa fudhata. Hundumtuu hireen harka Rabbiiti. Hundi keenya biyyaa baanee kan biyya ormaa jirru Rabbii gaditti jechuudha kan hojjetachaa jirru. Ashama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattootaa hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan nagaa fayyaa kooti. Har'a wanta keessa koona tuqetu jira. Maaliif hojjettanii? Obboleessa keenya kana namni wallaaltanii jirtan hundi keessanuu ni beektu. Mubee jedhama. Akkuma kiyyaa fi akkuma anaabsini hojjetachuuf biyya ormaa dhufe. Nan nyaadha jedhee biyya ormaatitti araba jalatti qaxaramee hojjeta. Akka carraa ta'e immoo guyyaa waaqni kun sirraa haa ga'u jedhamee luka isaa lamaan dhabee jira. Luka dhabuu jechuun immoo waa hunda dhabuu jechuudha. Iddoo tokkotti socho'uuf kan si gargaaru lukadhaadha. Yoo dhaabbattee deemuu dandeecha iddoo tokko deecha. Yeroo baay'ee ani TikTokii baay'een fayyadamu. Garuu viidiyoo isaa baay'inaan nan arga. Yeroon viidiyoo isaa argu baay'ee na dhukkuba. Na gargaara iddoo kana na baasaa. Maaloo yaa uummata koo, maaloo yaa saba koo, na gargaara isiniin jedhee sin kadhachaa ture. Garuu namni mana yaalaa keechaa baasee hin jiru. Har'a garuu harka poolisiitiin qabamee jira namni kun. Namni kun qaama miidhamaa ta'ee yoo gara mana hidhaatti darbamu maaltu akka irra ga'u yaaddanii jirtu? Ka'ee deemuu hin danda'u. Namaani har'a mana hidhaa san keessatti maaltu isa gargaara? Ammallee hin dukkanoomu. Maaloo Oromoo dammaqaa miskiina kana gargaara. Yoo danda'ame biyya isaatitti akka galamu jechuudha. Rabbi fuula namaa afoo nama hin dhaabin. Yoo rakkatan immoo dirqiin nama dhaaba. Obboleessi keenya kun daa'ima kichuudha. Lafaa ol deemadha. Ni hojjetata, ni kaattata. Garuu hireen immoo akka fuula namaa fuuldura dhaabbatu isa taasiftee jirti. Har'a biyya ormaa keessatti fiiguu, kaachuu, dalagachuu hin danda'u. Maarree biyya ormaatitti gaafa riyaala takka dhaban qixxaa takka malee bulu. Namni waa namatti kennu hin jiru. Agabuu buluutu jira. Haala kanaan yeroo dheeraa biyya ormaa keessa yoo ta'e boru rakkoo guddaa irra ga'uun isaan oolu. Yoo danda'amaa ta'e hundu nama rakkateef birri 50 guddaadha. Riyaalli 50 guddaadha. Riyaala 50 irraa osoo hin tuffatiin obboleecha keenya rakkataa kana bira hundi keessanuu akka dhaabbattan akkasumas immoo warroonni sagalee gurguddaa qabdanii fi warroonni rakkataa gargaarsisuu dandeessan jechuudha akka gargaarsiftan isiniin jechuu dandeenya. Nuti miidiyaan keenya xixiqqoodha gargaarsisuu hin dandeenya. Garuu warroota gargaarsisuu danda'an jala dhannee gargaaruu hin dandeenya waan humna keenyaa jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu haga dandeechanii waan qabdanii miskiina kana bira akka dhaabbattan isiniin jedha an akka obboleettii tokkootitti. Maaliif jennaani hundi keenya waan taanu hin beeknu waan nu mudatu hin beeknu har'a fayyaa qabna jennee akka feene ta'uu dandeenya. Fayyaas kan namaa kennu Rabbi kan namarraallee fuudhu Rabbi. Namni sodaa Rabbii qabu viidiyoo kana sheer godhee obboleessi keenya kun akka gargaaramu akka biyya isaatitti galu taasifsaa jechuudha. Akkasumas immoo biyya isaa galee iddoo tokko taa'ee wanta hojjetu akka waan suuqii banamee fi biyya isaa keessatti yoo dalagate iddoo tokko taa'ee harkaan dalagachuu ni danda'a. Namni kun qaama fayyaa qaba. Akkasumas immoo sammuun isaa fayyaa jira. Yoo isiniin jedhu harki isaa fayyaa jira. Sammuun isaa fayyaa jira. Yaaduu fi waan tokko xiinxaluu ni danda'a. Kan waa xiinxalee hojjechuu danda'u luka osoo hin taane sammuudha. Kanaafuu obboleessi keenya kun erga sammuun isaa fayyaa jiraate bakka taa'e sanitti waa hedduu xiinxalee dalagachuu danda'a. Kanaafuu biyya ormaa keessatti osoo rakkatiin odoo akka biyya galu gootanii biyyatti immoo hojii xiinxalee hojjechuu danda'uu fi hojii iddoo tokko taa'ee hojjechuu danda'u uumamee fi haala saniin jireenya isaa umurii isa hafe kana itti fayyadamuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf maaliif jennaan fayyaan faayaa dhibeenis daanyaa Rabbiiti. Inni kunnarra ga'a jedhee yaadetii miti. Yookaan immoo wanta hin taane kanaan nan saaxilama jedheetii miti. Namni gaafa manaa ba'u yookaan dukannarraa murama, harkannarraa murama, nan maraadha, nan dhimama jedhee namni yaadee manaa ba'u hin jiru jechuudha.
namni kamiyyuu taanaan nan dalagadha naman ta'aadha jechuudha gaafa biyyaa ba'u garuu hireen immoo akka hin taane nama gooti jechuudha waan namni yaaderra kan rabbi yaadee caala maarree obboleessi keenya kunis kan inni yaaderra kan rabbitti yaadee caale ka maal gochuu danda'u guyyaan sun isaa guyyaa addaati luka lama dhabuu jechuun waan xiqqaatiin itti fakkaatina luka dhabuu jechuun waan hunda dhabuu jechuudha har'a algaa sanirra odoo taa'u maaloo iddoo kanaa na baasaa na qabuuf ta'u shurtaan natti dhufti kaasan birrii aganaa ta'e kaasan 200 ta'e jedhee odoo iyyatu jechuudha osoo waan biraa ta'e dhugaa osoo waan biraa waan cimilliqii ta'e uummata 1000tu jalatti duuda jechuudha kan mucaa kanaa garuu garaana nyaateen rakkattoota hedduu irra warroota miidiyaa kanarratti na gargaaraa jedhanii kadhatan irra kan mucaa kana hedduu qalbii na cabse maaliif jennaan odoo kaattatu osoo dalagatu muudannoon kun irra ga'e osoo biyya ofii keessa jiraate haa ta'u biyya isaa keessa jira garuu biyya ormaa keessatti nama ilma koo jedhee bishaan itti qabu bakka hin jirretti nama uffata irraa jijjiiru bakka hin qabnetti dhugaa dubbachuudhaaf namni lukan hin qabne baay'ee ulfaata uffata isaatillee jijjiirrachuuf ka'ee uffata san fudhachuutu irra jira namni kanatti hin kennin beela'e jedhee namni itti yaadee biyya nyaata kennuuf hin dandeenyetti bakkuma taa'etti qoonqoon mar'imaan isaa cuggaaraan isaa gubachaa kan jiraatudha rabbii yoo nama jaalate biyya ormaa keessatti rakkoodhaan nama darariin dhukkubbiidhaan nama darariin maaliif jennaan biyya ormaa keessatti biyya ormaa garaa jabaatti haati ormaas garaa jabaatti biyyeen biyya ormaatis garaa jabaatti rabbiin biyya ormaa keessatti isin dhibinaa obboleewwan kiyya dhugaa na dhukkube kan obboleessa kiyyaa kun na dhukkube har'ammoo yoo shurxaadhaan qabamu kan caalu na dhukkubse jechuudha kan caalu nama dhukkubsa akkas isinin jedha kabajamtoota kiyya ani viidiyoo kiyyammoo asumarraanan goolaba viidiyoo kana sheer godhuudhaan sababbi isin sheer gootanii sababbi isin laayik gootanii namni tokko namni obboleessa keenya kana gargaaree iddoo kana baasu argamuu danda'a jechuudha warroonni gargaaruu hin dandeenye rabbiin siyaa fayyisu obboleessa keenya rabbiin siyaa gargaaru jedhaati du'aa'ii godha du'aa'ii keessan rabbiin qeebaluu danda'a kadhannaa godha namni tokko nama 10 keessaa namni 10 yoo du'aa'ii godheef nama 10 keessaa waaqayyoon immoo kan nama tokko qulqulluun argame qeebalamuu danda'a obboleessi keenya kun rakkoo kana keessaa ba'uu danda'a waan ta'eef maallaqa qofaan miti namni nama gargaaru kadhannaadhaanis du'aa'iidhaanis nama gargaaru immoo hunda caala jechuudha sinin jedha kabajamtoota keenya akkas ani viidiyoo kiyyammoo asumarraa nan golaba waan na wajjin turtaniif galatooma jechoota kiyya keessatti yoon dogongora qabaadhe immoo dhiifama naa godha naa uffalchaa isiniin jechuu jaaladha amma viidiyoo biraatiin walitti deemnutti turtii gaarii isiniif haa ta'u